kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenyi Rabbii bakka jirtanis haa qaqqabu. Amma sa'aatii oduu irra geenyeerraa warri haaraa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan chaanaala keenya kan yuutuubii sabiskiraayib, laayik, sheer godhaatii maatii keenya ta'a. Akkasumas gama toora telegiraamiitiinis jooyin godhaa. toora feesbuukaatiinis taaktooka dabalatee Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ka jedhuun argattaniin har'aaf oduu qabannetti ceenaa nu duukaa turan. Barii har'aa gareen shororkeessaa Israa'el Gazaatti raawwateen bakka tokkotti musliimonni jamaa'aadhaan salaataa subii salaataa turan 100 ol shahiida ta'aniiru. Atileet Siifan Hasanii riikaardii Olompikii fooyyessuun maaraatoonii injifatte. Gareen duula filannoo Doonaald Tiraampii odeeffannoo yookiin koominikeeshiniin keessoo isaa muraasni haakeroota Iraaniin butamuu akka hin oolle beeksise. Barii har'aa gareen shororkeessaa Israa'el Gazaatti raawwateen bakka tokkotti musliimonni jamaa'aadhaan salaataa subii salaataa turan 100 ol shahiida ta'aniiru. Israa'el kallattiin loltoota Hamaasitti dhufuu caalaa ejjennoo bakkoota waraanni hin jirree fi bu'uuraalee misoomaa irratti raawwattuu itti fufteetti. Manneen barnootaa, manneen amantaa fi kaambii buqqaatotaa keessatti qubataan irratti haleellaa shororkeessummaa kan raawwattu Israa'el gocha farra namoomaa kanaan guyyoottan 309 darban kana keessa lubbuun lammiilee Filisxeem 39,800 ol darbeera. Kanneen keessaa walakkaadhaa ol daa'immanii fi dubartoota ta'uu waajirri ministeera fayyaa Gazaa ibseera. Haaluma kanaan Ziyoonistiin barii har'aa magaalaa Gazaa mana barnoota Altaabi'iinii fi naannawa sanatti haleellaa misaa'ilaa raawwatteen lubbuun lammiilee hedduu kan darbe yoo ta'u isaan keessaa 100 ol kan ta'an haleellaa masjiida naannawichaa irratti raawwatame. Inni musliimota salaata subii jamaa'aadhaan salaataa turanidha jechuun Aljaziiraa dabalatee miidiyaaleen hedduu gabaasaniiru. Har'a ganama geggeeffameen atileet Neezerlaandii Siifan Hasan sa'aatii 2:22.55 galuun meedaaliyaa warqee argatte. Atileetiin dhalootaan Itoophiyaa taate Siifan Hasanii gammachuu guddoodhaan injifatteerti. Atileetiin Itoophiyaa Teegistii Asaffaa sa'aatii 2:22.58 xumuruun lammaffaa baatee meedaaliyaa meetii argatteetti. Siifan Hasanii Olompikii Paarisii baranaa irratti fiigicha meetira 5,000 fi akkasumas 10,000 irratti sadaffaa bahuun meedaaliyaa naasii 2 argachuun ishee ni yaadatama. Gareen duula filannoo Doonaald Tiraampii odeeffannoo yookiin koominikeeshiniin keessoo isaa muraasni haakeroota Iraaniin butamuu akka hin oolle beeksise. Maarsariitiin oduu Ameerikaa Politikoo jedhamu gamasaatiin sanbata kaleessaa nama ittaanaa Tiraampii ta'uun filannicharratti dorgomaan Senaatara Ohaayoo jeedii vaansii dabalatee imeeliin sanadaawwan odeeffannoo duula filannoo qabatan walitti fufiinsaan isaa qaqqabaa akka ture ifa taasiseera. Dubbi himaan duula filannoo sanadiiwwan kunneen maddeen biyya alaa Ameerikaadhaaf diinummaa qabanirraa karaa seeraan alaatiin kan argaman yoo ta'u filannoo bara 2024 gaggeeffamu gidduu seenuuf yaadameera jechuun BBC'tti himan. Marsariitiin Politikoon gamasaatiin dhugaa ta'uu sanadoota mirkaneessuu kan hime yoo ta'u BBC'n garuu addatti himannaa kana hin mirkaneessine. Gareen duula filannoo Tiraampii odeeffannoon kiyya haakeroota Iraaniin na jalaa cabeera haa jedhu malee ragaa
sanadaawwan jedhamee dhugatti haakeroota Iraan yookiin mootummaa Iraan waliin wal qabachuu mirkaneessuu homaa hin dhiyeessine. Himannaan kunis kan dhiyaate erga dhaabbanni Maayikiroosooftii haakeroonni Iraanii duula filannoo kaadhimamaa pirezidaantii Ameerikaa maqaan isaa hin ibsamne irratti baatii waxabajjii keessa irratti xiyyeeffachuu isaanii ilaalchisuun gabaasa baaseen guyyaa tokko booda. Wirtuun xiinxalaa yaaddoo Maayikiroosooftii MTAC akka jedhetti baatiiwwan darban keessa iimeeliiwwan elektiroonikii nagaa kan fakkaatan garuu hanna odeeffannoo irratti xiyyeeffatan karaa Iraaniin ergamaa turan. Dubbi himaan gareen duula filannoo Tiraampii Steven Chaanji odeeffannoon Maayikiroosooftii kunis kan yaalii hanna odeeffannoo baatii waxabajjii seenaatara Vaanis irratti kan wal simuudha jedhe. Iraan Tiraampii aangootti yoo dhufan hojii shororkeessummaa ishee itti fufuu akka hin dandeenye beekti jechuun kan dubbate kanaaf irratti xiyyeeffate jedhan. Marsariitiin Polotikoo akka jedhetti erga baatii adoolessaa darbeetii as nama Rooberti jechuun of waamu tokko irraa iimeeliin walitti fufiinsaan isaa qaqqabaa ture. Dhaabbatichi akka jedhetti sanadni fuula 271 qabus adda durummaan qabiyyeen isaa waa'ee seenaa jireenya siyaasa ittaanaa Tiraampii kan ta'e seenaatar Vaanis irratti kan xiyyeeffate akka ture ifa taasiseera. Odeeffannoo gara biraa ammoo seenaatarri Filooriidaa Maarko Ruubiyoo irratti kan xiyyeeffatedha jedhe. Maayikiroosooftii akka jedhetti haakeroonni Iraaniin deeggaraman yoo xinnaate filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa 3 darban keessaa harka isaanii osoo hin galfatin hin hafne jedhan. Maayikiroosooftii gabaasa walfakkaataa tibba filannoo bara 2022tti baaseen haakeroonni Iraan duula pirezidaantummaa irratti xiyyeeffataniiru jedhee ture. Maddeen odeeffannoo tika Ameerikaa Iraan Tiraampii ajjeesisuuf fedhii akka qabdu kan akeekkachiisan yoo ta'u kunis yaalii ajjeechaa baatii darbee Peensilvaaniyaa keessatti Tiraampii irratti raawwatame ture waliin kan wal hin qabanne ta'uu ibsameera. Akkasumas kibxata darbee qajeelchi haqaa Ameerikaa lammii Paakistaan Iraan waliin hidhata qaba jedhamee tokko qondaaltota Ameerikaa ajjeesuuf shira xaxe jechuun himateera. Kunis pirezidaantii duraanii dabalatee ta'uu danda'a. Haa ta'u malee BBC'n himannaawwan kanneen irratti deebii qondaaltota Iraan argachuuf yaaliin taasise hin mirkanoofne.